Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa bakka jirtan hundumatti nagaan isiniif haa ta'u jecha hordoftoota amantaa kiristaanaa hundaan baga ayyaana du'aa ka'uu jedha bultii Yesuus Kiristoos isin ga'e jecha oduu sa'aatii kanaaf qabanne isinitti himna olaanaa yaaddeessaati. Manni maree ministeerotaa dhaabbilee adda bilisa baasaa uummata Tigraay fi shaneen shororkeessummaan akka moggaafamaniif yaada murtoo dabarseera. Akka murtee mana marichaatti namni dhuunfaan kamiyyuu gochaa dhaabbilee kana deeggares murtee kanaan kan gaafatamu ta'a jedhamee jira. Dabalataa akka nuti qindeessine. Manni maree ministeerotaa walga'iisaa guyyaa har'aa gaggeesseen ibsa baaseen adda bilisa baasaa uummata Tigraay fi shaneen waggoottan sadan darban keessa qabsoo fi gaaffii uummanni Itoophiyaa dimokiraasii fi mirgaaf gaafataa tureen jijjiirama dhufe fudhachuu diduun guutummaa biyyattiitti uummata nagaa irratti badii gaggeessaa turuu isaanii yaadachiiseera. Sababa kanaanis namoonni hedduun lubbuu dhabaniiru, miidhama qaamaafis saaxilamaniiru, qabeenyi isaaniis barbadaa'eera, buqqaatiifis saaxilamaniiru jedha ibsi kun. Gochoonni kunneen uummanni tasgabbaa'ee akka hin jiraannee fi mootummaarraa amantaa akka hin qabaanne hawaasni walii isaa akka shakkuus godhee jira. Gochaawwan kunneen hundi itti yaadamee kufaatii biyyattii fi mootummaa laaffisuudhaaf yaadame hojii hojjetamaa ture akka ta'e ragaaleen ni mul'isu jedha ibsi manni maree ministeerotaa guyyaa har'aa baase kan agarsiisu. Haleellaawwan kanneen duuba ilaalcha siyaasaa akka ka'umsaatti qabachuun uummata nagaa ajjeesaa qabeenya uummataa fi bu'uuraalee misoomaa irratti miidhaan raawwatamaa tureera. Miidhaawwan bakkeewwan garaagaraatti gahaa tures qaama gochicha raawwatuu fi raawwachiisus kan qabu ture. Badiiwwan gahaa turan duuba tumsi maallaqaa karooraa yaadaa fi humna namaa leenji'ee fi karaa miidiyaan deeggaramuun gareen dursaa fi qajeelchaa turan ni jirus jedha ibsi kun. Gareewwan gochaa kana raawwataa turan gochaa shororkeessummaati. Bu'uuruma kanaan labsii yakka shororkaa to'achuu fi ittisuudhaaf bahe labsii 1176 muraa 2012 keewwata 3 jalatti hiikaa yakka shororkaadhaaf kaa'ameen gochaa shororkaa kana kan raawwatan gareewwanii fi deeggartoonni isaanii akkasumas akka nama dhuunfaatti namoota gochicha raawwatan adda baasanii shororkaadhaan gaafachiisuuf kan dandeessisudha jedha ibsi kun. Labsii gochaa shororkaa to'achuu fi ittisuudhaaf bahe labsii lakkoofsa 1176 muraa 2012 bu'uura keewwata 18 fi 19tiin adda bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF fi shaneen gochaa shororkaa raawwachuudhaaf karoorfatanii waan socho'aa jiraniif manni maree ministeerotaa gareewwan kanneen shororkeessitoota jechuudhaan yaada murtee dhiyeesseera. Akkasumas labsii yakka shororkaa ittisuu fi to'achuudhaaf bahe labsii lakkoofsa 1176 muraa 2012 bu'uura keewwataa 23tiin kanneen gochaa wal fakkaataa irratti hirmaatan bu'uura yakkaa murtee kanaatiin dhaabbilee fi namoonni dhuunfaa gareewwan gochaa shororkaa raawwatan kanneen waliin hidhata qaban yaanni murtichaa isaan irrattis kan hojiirra oolu ta'uusaas manni maree ministeerotaa oolmaasaa guyyaa har'aatiin murteewwan kana dabarsee jira. Abbootiin amantaa dhaabbilee amantaa garaagaraa hordoftoota amantaa kiristaanaa hundaan baga ayyaana du'aa ka'uutiin isin ga'e jechuun ergaa isaanii dabarsaniiru. Hordoftoonni amantaa kiristaanaa laphee isaanii dhiifamaa fi jaalalaaf banaa gochuudhaan ayyaanicha kabajuu akka qabanis waamichi dhiyaateera. Awwal Huseentu yaada isaanii qindeesse. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በሀገራችን በኢትዮጵያ በገጠርና በከተማ የምትኖሩ ከሀገር ውጭ በተለያዩ አህጉር የምትገኙ የሀገራችንን ዳር ድንበር ለመጠበቅና ለማስከበር በየጠረፉ የቆማችሁ biyya keenya Itoophiyaa keessa magaalaa fi baadiyyaa kan jiraattan biyya alaas ardiilee garagaraatti kan argamtan daangaa fi birmadummaa biyya keenyaa kabachiisuuf daangaalee garagaraarra kan jirtan dhukkubsattanii hospitaalotaa fi iddoolee wal'aansa garagaraa kan jirtan akkasumas sirreeffamtoota seeraa taatanii manneen amala sirreessaa keessa kan jirtan Itoophiyaanonni hundi keessanuu baga ayyaana Faasikaan nu gahe isiniin gahe. Yesuus Kiristoos dhufee isaan gidduu dhaabbatee nageenyi isiniif haa ta'u jedheen Waaqni uumamaanis ta'ee macaafa qulqulluun nageenyi kan argamuu fi ittiin tikfamu araara fi dhiifamaan ta'uu jabeessee nutti himeera. Waan inni jedhe hin fudhannu yoo ta'e aangoo ittiin nu adabuun nu adabee
humna uumaatiin uumamtoota nagaa gonfachiisa. Guyyaan keenya kan dukkanaa'e fakkaatus Waaqayyoof guyyaan hunduu hin dukkanaa'u waan ta'eef ilmaanii fi lammiileen Itoophiyaa maaloo waan hundaa dhiisuudhaan araara fi dhiifamaaf tokkummaaf walqixxummaa fi obbolummaaf osoo addaan hin kutin osoo ifaajne asheeta jireenya gaarii fi mi'aawaa ni dhandhamna. ለእርቅና ለሰላም ለይቅርታና ለአንድነት ለእኩልነትና ለወንድማማችነት ያለ ማቋረጥ ብንተጋ መልካም እና ጣፋጭ የህይወት እሸት እንቀምሳለን። ከሁሉ አስቀድሜ ለመላው ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን hunda dursee lammiilee Itoophiyaa fi dhalattoota Itoophiyaa hundaan baga ayyaana du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiin isin gahe nuun gahe jechuun maqaa bataskaana Kaatolikii Itoophiyaa fi maqaa kootiin hawwii qabu ibsuun barbaada. Guyyaan sanbataa akkuma darbeen gara awwaalaa deeman Yesuus Kiristoos du'aa ka'uu Maqdalaawit Maariyaam fa'aatti yeroo hime onneen isaanii gammachuu fi jaalalaan guutamee ture. Inni du'arraa gara jireenyaa, gadadoorraa gara gammachuu ce'eera. Inni du'aa ka'uu isaatiin araara buuseera. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'aa yoo ka'u kennaan guddaan nu kenne nageenya. Nutis isa amannee akka hordofnuu fi meeshaa nageenyaa akka taanu nu waameera. Nuti har'a amantaa fi gosaan garaagarummaa qabnu bu'uureffannee haasawa jibbiinsaan lubbuu namaa balleessuun qabeenya barbadeessuun saamuudhaan namoota buqqisuun garaagarummaa yaadaa humnaan hiikuuf yaaluu fi nageenya fi dhiifamarra jibbiinsa facaasuun har'aaf qofa osoo hin taane summii dhaloota dhufuttis darbu dhiifnee darbaa jirra. Cubbuu kan mo'ate du'aa kan ka'e humna Yesuus nu kenneen haala yaraa kana keessaa baanee cehuu qabna. ኃጢአትን ያሸነፈው ከሞት የተነሳው ኢየሱስ በሚሰጠን ኃይልና ጸጋ ይህን መጥፎ ሁኔታ መሻገር አለብን። ከሁሉ አስቀድመን ለመላው ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን እንኳን ለ2013 ዓመተ ምህረት የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል አደረሳችሁ። hunda dursinee lammiilee keenya Itoophiyaaf baga ayyaana Faasikaa bara 2013 du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiin isin gahe jechuun barbaada. Wangeela amannee fudhanne jechaa fi qabatamaan ibsaa ummanni keenya wal kabajee jaalalaa fi nagaan akka jiraatu hojjechuun dhimma boruuf jennuu miti. Nuti araaramnee keenya turanii radeebuudhaan hordoftoota amantaa kiristaanaa hundaan baga ayyaana du'aa ka'uu jedha bultii isaatiin isin geessiniin jenna. Kunaana yaaddisaan ture qophiileen keenyaafan itti fufuu yeroo eebbaa qabaadha.